Ani illee hin cal'isu. Isinillee na jalaan dubbatina. Wanti ani yeroo hedduu isinitti dubbataa ture. Ragaa wajjin waa'ee jaarmaya dubartoota Anolee Sisters akkasuma jaarraa inda jiru foundation. Dhaabbanni kunniin waliin ta'uudhaan hojii seena qabeessa bara muraasa keessatti hojjetaa turanii jiru. Hojiilee isaan hojjetan qabatamaan viidiyoolee waliin isiniif hojjedhe anilleen isaanillee hooggantoota isaanii miidiyaa irratti dhiyeessee hawaasa keenya bakka jirtanitti isin biraan gayuu yaalaa ture jira. Garuu jijjiiramni guddaan arguu dandeenye tokko illee hin jiru. Nama beekaa rafe bakakkaan hin dammaysitu jedhama miire. Bakakkaan hin dammaysitu jedhama. Kanaaf beekaa raftan maqaa wal dhoofnee wal waamna jechuudha takka takka. Maaliidhaaf hawaasa keenyatu miidhama jabaa keessa jira. Hospitaala hawaasni keenya itti yaalamu dubartoonni teenya itti deettu siree malee dhagaa irratti dayaa jirti. Kana ammoo ragaadhaan isinitti garsiifnee jirra. Akkuma jenne san nama beekaa riphee bakakkaan hin dammaysitu. Akkuma jenne san namuu ignore gootanii calliftan. Dubartoonni jaarraa inda jiru foundation warri akka adde Ruufoo warroonni akka adde Raabiyaa hedduu isaanii laakkaa waan hin dandeenyeef matamaa keessa maqaa isiniif dhahe. Isaan kunniin meeshaa mana yaalaatiif ta'u ka tokkochi isaatu yoo xiqqaate $200,200 $100,100 $50,000 bitamu faranjii irraa kadhatanii koonteenara 4 waan gayu argatanii baatii 9 guutuu waan meeshaa kanaan galchan isin kadhataa jiru. Konteenarri tokko $35,500 wayi. Konteenarri lama $75,000 akkasii jechuudha. Amma haga ammaatti baatii 9 guutuu hawaasa keenya hawaasa Oromoo keessattuu hawaasa Sikkoo Mandoo dhaloonni naannoo godina Arsii Lixaa naannoo Hadaabbaa Dodola Heeraroo naannoo kana keessaa baatan tokkoon osoo isin lakkoofnellee 170 geettan jechuudha. Maaliif yoo niitiin teessan Ameerikaa jiraatte niitiin obboleessa keessanii dhagaa irratti dhalu jirti. Yoo yookiin haadhaaf abbaan kee Ameerikaa jiraatte abbeeraan kee adaadaan kee eessumni kan kee hospitaala san keessatti waan irra ciisee yaalamu dhabee jira. Meeshaa ittiin yaalamu dhabee jira. Hanqinna humna namaatis hin dhabne. Doktoroonni lafa guutu. Meeshaan ittiin yaalan garuu hin jiru. Viidiyoo linkii as jala isinii kaaya seenaa hospitaala Dodolaa Hadaabbaa kanneen cufa ni agartu. Ammoo isin biraa kaatee faranjiin haadhaaf abbaa keetiif yaaddee obboleessa keetiif niitii obboleessa keetiitiif yaaddee hospitaala kana keessa deemtee daawwatteeti waan jiru argitee meeshaa konteenara 4 jechuun meeshaa yaalaaf barbaachisu ka maqaa dhoofnee geessuu hin dandeenye hawaasa keenyaaf gumaachite. Galchuuf ammootu baatii 9 guutuu $100,000 dubartoonni tun hawaasa keenya isin kadhattee isin irraa dhabde. Ignore gootan jechuu waan dhageettan mara. Keessattuu akka waldaatti yoo ka maqaa isin dhoofnu taate waldeenni Sikkoof Mandoo wantoota akkanaa kana irratti yoo dhaabbata jajjabaa akkanaa hawaasaaf muratee hojjetu kanan deeggarre yeroo uummanni keenya buqqa'e harcee bituudha. Yeroo bonni bu'e qofa harcee bituudha gaheen keessan kanuma qofa jechuudha. Masjiidonni hawaasni masjiidni Oromoon Ameerikaa Kanaadaa bakka garaagaraa keessaa qabdan keessattuu hawaasnummaan Sikkoo Mandoo dhiisa hawaasa Oromoo bal'aa biran gahina. Masjiidotuma qabdan keessatti yoo fandaraayis gootan konteenara 4 miti 40 galchuu hin dandeettani. Maaltu coraa nurratti ajjeese? Walii rifachuu dadhabnee ka hojjetu walii quudhuu dadhabnee ka socho'ee hojjetu hojjechiisuu dadhabnee teennee tofa wal tuffachuun waa tuffachuun hamilee wal dha'uu qofaan uf dura deemuu ni dandeenya. Dhaloota kana jijjiiruu ni dandeenya. Nama keenya baraaruu ni dandeenya. Hin danda'u. Kanaaf waan dandeettaniin gabbaatanii konteenara haga ammaatti argame kana Baalee Bahaatii fi Arsii Lixaatiif konteenara 2 qophaa'ee jira. Gadi Bahaatii waan dandeettan gumaachaa konteenara kana dubartoota tana wajji dhaabadhaa jaarraa inda jiru foundation wajji dhaabadhaa
meeshaalee kana hawaasa keenyaa galcha. Kuni dhaamsa kiyya. Fakkeenyaaf warri akka Dr. Obsaa Hasan Ameerikaa irraa ka'anii faranjittii qabatanii biyyi isiin dhufte biyya Ameerikaati. Ijoollee asiin qabdu, obboleessa asiin qabdu, haadha asiin qabdu, gosa asiin qabdu, amantii asiin qabdu, dhala namaa gargaaruun qofti gahaadha akka jedhuun dhufte. Argitanii obboleettii keenya tana? Bifti isiin nu fakkaataa? Amantiin isiin nu fakkaataa? Sanyummaan isiin nu fakkaataa? Namummaan isii garuu nu fakkaata. Maarree diyaaspooraan biyya Oromoo biraa, diyaaspooraan Wallaggaa, diyaaspooraan Shawaa, diyaaspooraan Jimmaa, diyaaspooraan Arsii, diyaaspooraan Booranaa, diyaaspooraan Gujii, diyaaspooraan Oromiyaa biyya alaa jirtu kulliin ka biyya alaa Ameerikaa qofa miti, ka Araba jirtu, ka biyya kamuu jirtu obboleeyyan keenya bifa isaanii namummaa qofa hubatanii lammii keenya qarqaaruu dhufan kana laalati. Galaa waan dandeettan ka ogummaa qabdaniin ka ogummaa qabdu ogummaadhaan kan horii qabdu horiidhaan ka gorsa waan biraa dadhabde ammoo niyyaadhaan du'aayii gochuudhaan hawaasa keessan keessa akka dhaabbattan waamicha isinii dabarra. Galatoma. I work for an organization in the United States that provides medical goods and supplies around the world. yeroo tokko biyya Ameerikaa sanitti osoo itti fayyadamne faana kennan beekee kennaadhaan walitti qabame kana addunyaa keessa harcaamnaa jetti keessatti biyya akka Yuukireen kan akka nuumaa turteetti konteenar 100 ergaa biyya Yuukireen qofa baranumatti biyyoota hedduu ergaa jiranii nutillee qofa bolchaa fi jirraa isaanii wajjin hedduutu asii hawwataa anifumaan guutee dhibeeka. We work with about 130 countries, but now I work for Ethiopia and I work for Oromia. If you look in the face of a child that doesn't have ability to measure their blood pressure or their stethoscope, when I know Americans can help, I'm here because of the diaspora community. I'm here because they invited me to be part of this story. And now I'm here with your Ministry of Health. I'm here with the people. I'm here with my colleagues. And we won't leave until we improve healthcare in the Oromia region. Thank you. Adde Joon osoo nuti walitti hin dabalamin dura akka garee kanaatti hawaasa Oromoo kan kibba bahaa jiru karaa Arsii konteenara lama erganii turan. Ammallee achi deemuuf ta'is yeroo biraa akkuma reefu shayini keenya ja'anii horii keessatti hafii eeggatanii jiran. Akkasiimi akkasi keenyaas eegaa deemuu qabna. Argitan kanatti baabbilee dhaqanii hawaasa isaanii daawwachiisanii faranjittiin dhayxee warri Adde Ruufoo fa'aaf warra jaarraa inda jiruu faawundeeshiniif asiin dura meeshaa furtuu barnootaatiif kitaaba konteenara tokko guutuu akka galchanii jiran ni yaadattan. Argitanii jirtanillee ammoo akkuma jenne san ragaa bahanii jiran yeroo jalqabaatiif waa'ee Oromiyaatiif warri nutti dhufee waan kana galche warra Aanolee Sisters jettee faranjitti illee ragaa baatee jirti. Warri Inaaffaa fi Waasoo Bambeenne jechuudha. Namooma malee achi keessaa alaa achi keessaan qabdu haadha abbaa achi keessaan qabdu namooma. Ati ammoo karaa hiimni kan kee yookiin achi fagaattu adeeraa fi dubriin kan kee rakkoo gugurdaa keessa jiru waanuma dandeettu gumaachitee gumaachuun hafee hamilee taatee meeshaa kan akka galuuf dhageettii qabduun beekumsa qabduun qabeenya qabduun bira dhaabattee dubartoota tan waliin dhaabattee meeshaa san galchuu dadhabuun rifannoota dhabu wal tuffachuu hamilee walii dhahuudha. Kanaan ala wanti biraan jiru. Kuni akka namuu waan keessa jirru uf yaadannu waan na dhukkubu isinitti himu jira jechuudha. Akka nama tokkootti gaheen an bahuu danda'u bakka amma jiru kanarraa dhugaa jirtu miidiyaa irra jiruun isin biraan gahuudha. Dhugaan jirtu tana dubartoonni teenya waan godhuu qabdurraa ol goote ammoo humna barbaachisu ta'aa fi meeshaan kun hawaasa keenyaaf haa galu. Hardhaaf kanuma isiniin jedha viidiyoo kana waliif sheer godhaa namoota bira gahuu qabu cufa biraan naa gahaa keessattuu
qaamota jajjaboo nuti qabnu walda siikoomandoo masjiidota Oromoo biyyoota alaa keessa jiran jaarmayaalee hawaasa Oromoo hunda biraan nagaa viidiyoo tana dubartoota kana deeggartanii meeshaan kun akka gara biyyaatti galu yaamicha isinii dhiyeessa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.